Bismillah maashaallah tabaarakallah egaa hordoftoota kiyyaarraa isin deebi'ee dhufeetiin jira. Isin irraa baduu kiyyaaf dhiifama garuu inni illee hin banne waan baay'ee badoo natti fakkaata. Torbee darbee fi walumaa galatti torbee lamaa kana keessa biizii ta'eera sirriitti kan duraanii caalaa jechuudha. Namoonni meeshaa bitatan hir'atanii jiru. Dhugaa dubbachuuf warri meeshaa bituutu hir'atee jennaan ani immoo gara biraatitti biizii ta'ee iyyuu akkasii. Argitan jedheeti yaada YouTube irratti illee post godhee gisee tokko gisee waan biizii na godhe jechuudha. Warri na gaafattan galatooma ulfaadha. Ammallee bahuu fi waa dibadhee jira. Chaappaa diimaa dibadhe. Asumaan uffata isin gadhiisu jechuudha. Osoo uffata biran ga'een wallaahi maamila xiyya tanaa baay'ee takkan ariifachiiste. Uffata narraa ordarii godhatte jechuudha. Maallaqa ergitee guyyaa lammaffaa meeqatti silkii biyyaatiin natti dawwalte galinaan jette wallaahi laazim hedduu akka rifadhe maal taate jennaan dura namaaf ordarii goote haadhaaf obboleetti na fakkaate guyyaa lama akkas keessatti maallaqa ergitee odoo goruu baadhe guyyaa lammaffaa akkasitti birsiin boogale jette natti dawwalte maal taatee galtennaan maadaamii tiyyatu tasa biyooniin tikeetti manaa murtee xiqqoolti dubbanne jenna kamaan galchitu arginaan jette wallaahi kanaaf maal isin jechuu barbaada obsa qabaadhaa nama bira jirtan sanii itti jechuun afaan malsi ittiin deebisinaa waan biyya baatan sanii jechuun namni tokko tokko ana garuu hedduu na ajaa'ibe maaliif namni afaanumaan walitti dubbateef akkamitti tasa fuudhee biyyatti nama galchuu danda'a. Ani garuu baay'ee akka jechuun na ajaa'ibe maaliif lolteen dhiisuu osoo dandeettu maaliif tasa fuudhee galchite bismillah osoo itti yaadin jechuudha. Inni of eeggannoo godha. Tokkoffaa gaafuma manaa baatan sanuu waa hedduutu akkasii mudatu sammuu keessan keessatti yaada godha. Namni hundi tokko miti kan namni tokko kana gara jabaatullee hin jira gosu anuma dubbatti jechuuf fuudheetiin huni nama muru kanaaf obsa waan hundaa obsaan dabara obsi wanta nama keessa hin dabar namni wanta obsa qabu tokko waan kamuu keessa darbuu hin danda'a jechuudha. Isaan mana isaaniitiif namatti dubbatanii mala haga dandeettanii keerii dalagaa haga dandeettan hojii isaanii san kolba dalagaa maaliif waan gaarii hojjetu nabbamaa fi ta'ee mootoo sanarralee dabareetiin isaan isinitti dubbatanii obsaan keessa dabaraa malee haasawwan ta'an isinitti hin deebisina isin haasawwan ta'an itti deebistee osoo hin taane baqqaan akkuma yaada kiyyaatti isin jechaa jira. Diiteelii isaan gaafannee maaliif akka isaan wal dhabanii garuu akkasuma dangeettan illee karra ture kolbaan itti naasofne agasii isin immoo illee dabbaruu danda'a jedha itti naasofne maaliif hundi tokko eega ta'eera amma asuma fi bu'aa maal qabaree gaafatuun haasawatti goreen naante salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya warroonni biyya alaa biyya keessa ta'anii daawwatan hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaaman isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata na bira akka dansaadha wallah alhamdulillah shaarbiin irra lootti jira ka jalaan hidhadhe kun illee shaarbii loo waan ta'eef holirra dhaabbatu dide jechuudha malee osoo isa qofa ta'ee ganan loo egaa uffata isii kan isinitti agarsiisuudha deema maal akka isin irraa ordarii godhattee turte keessi kiyya garuu baay'ee yaaddoon ta'e wallaahi jechuun uffata deemee fuudhee hodhisiisuu osoo baadhee osoo isillee nan jedhuu baattee dhiis jechuun barbaade garuu isillee uffatallee barbaade natti fakkaate baay'ee natti na cinqe garuu waan jechuun tasa galtee yookaan birrii iyyuu harkarraa dhabitti ka jedhu jechuudha. Kanaaf eeggannoo godha hundumaafuu shiitaaf diriyaa kanneen firee sadiin irraa ordarii godhatte diriyaa kanneen agartanii garaagarummaan isaa kun haga as bira dhufa ciqilee hagasii jechuudha yoo baa'uunii ta'e kam akkana ta'e didiqqa jira gatii isaa garagara jechuudha. Walumaa galattuu sadii kana narraa fudhatte lammu 1800 narraa fudhatte shurraabii haadhaatii fi uffata salaata tokko jechuudha. Kan akkuma uffadhee isinitti qolqee isinitti agarsiisa kaawwan immoo ofuma qabee isinitti agarsiisanii hubattan jedheeti yaada. Pilis viidiyoo ilaalaa hin jirtani viidiyoo sammuu agadhiisu waan akka ilaalaa hin jirtan amma viidiyoo bakka isin daawwachiisan seentanii ilaaltanii ittiin booruu dandeettan maaliif ilaalle gisee tokko mootu viidiyoo waraabuuf ta'ee wanta tokko wanti sirri itti faajaniitiin sa'aatii itti fudhataniitiin waraabanii gadhiisa YouTube kanarratti naan laalamuun akkasiisun YouTubein kaarii kamandi naa godhu gisee baay'ee nyaata waan gadhiisa aga tokko hin laalama gisee marammoo waan tokko gadhiisuun nama dabbara agartanii kanaafuu wanta gadhiisu ilaalaa subscribe like share gochuu dandeettanii garuu akkan isin jiru isin cinqaa yoo jiraadha ifama garuu waan nama cinquun qabu yoo viidiyoon isin dhufte gaxxanii laaltan ittiin kafaltanii waayifaa naa jettanii hin bittanii namni isinitti hin tolle yoo jiraatan immoo isin dirqamsiisuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf namni isinitti hin tolle jirtanii chaanaala kiyya ilaaluu namni isinitti hin tolle yoo jiraatan subscribe isaa irraa gadi deeffattanii isin irraan dhufu jechuudha. Akkan isin hin jaallattoota kiyya warreen jaallattan warreen daawwattan galatooma ulfaadha. Kunoo diriyaan kana fakkaata harkoon isaa kun wagada kanaati shiitii yoo ta'e amma shiitiin toora kanatti cita. Kun garuu laala asuma bicha harka kan mul'isu
maskariina jalaan godhee jiraana. Shaarbiin isallee kana fakkaata akka inni sirriitti isin mul'atu maashaallah hedduu takka bareeda. Yeroo meeqaffaa fidaa jira sila duriyaa kan akka isaa ta'e ergame. Sadii nuti agarsiisa. Sadii sana durallee namaa bitee jira. Amma kun garuu hodhisiifameeti hundu akka isaa ta'e kun na biratti hin jira ture. Kanneen lamaan immoo kaleessuma fichisiisee hodhisiisee jechuun maashaallah. Kama beektan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Meeqa akkuma lufuu bal'isee malee kama duraan beektanii. Faallaa garagalee jira. TikTok irratti poostii godha jedhee viidiyoo dura uffadhee waraabee ture. Viidiyoo daqiiqaa takka. Viidiyoo sana asirratti ofii immoo qal'inaa waraabee waan ta'eef waliin gitu. Kunoo kana fakkaata. Kaameraan xiqqoo shaarbii bifa jijjiire. Kunillee kana fakkaata shaarbiin isaa wajjin. Hunduu diizaayiniitu garagara malee uffanni tokkuma. Shaarbiin isaa akka waan shaakaraati. Ediriyaan jalaa immoo laafaadha jechuudha. Maashaallah halluun isaa hin bareedu kan hedduu takka bareeda. Shaarbii isaa wajjin kunoo sadiin isa kana. Kunneen immoo lama. Kunoo diriyaawwan gatiin isaa rakasaa. Kunoo isa kanneen jechuudha. Shaarbiin isaa wajjin wal fakkaatu bifa garagaraatiin jira. Namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettaniif gatiin isinitti waliin kaanii yoo barbaadan kun qarshii 1800 jechuudha ammatti. Kunillee xiqqaaf guddaa qaba. Xiqqaa akka gabaabbatutu jira. Isarra kana wayyaa inni sun aga qarshii 1600 1500 jiraatan oolu. Waa 700 jechuudha. Garuu sun ni gabaabbata. Kuni baay'ee bal'aadha uffatamu. Kunillee harkoon isaa gara kanaati. Shaarbiin isaa immoo kunuutti jechuudha. Maashaallah akka bareeda bartanii halluun isaa baay'ee bareeda. Kunoo kan itti aanu immoo isuma ta'ee halluu kanatti halluu piinkii damsas jedhe. Piinkii fi halluu magaala of keessaa qaba. Ni beektanii onlaayinii irratti arguun ooltanii namoonni shiita kanneen barbaadan biratti ni argattanii kanneen illee kan birallee yoo barbaadan nara ordarii go'achuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa, obsa qabaadhaa. Yoo isinitti illee dubbatan obsaa takka manaa baatanii foonni isin manaa baatanii sun hojiidha waan ta'eef namni waan fedhu isin jedha achitti irra laallatina. Uffata salaata lama kana keessa kam akka godhuuf hin beeku. Lamaanuu ittiin gaafa lamne meeqana godheef yoo isin viidiyoo laaftee na jijjiirana jette jijjiiraaf yookaan kanuma ergaa fi yaa halluun filanne waan ta'eef uffatuma salaata naan jette. Kun uffata salaata uffanni salaataa immoo isa kana jechuudha. Hordoftoota kiyya kana kaa'u feeda ofirra qabee isinitti agarsiisa. Yaa godhatuun irraan eegamu jechuun uffata gizee uffanni namni tokko toluudha. YouTube irra gizee ilaaltan uffata tokko argisiisuuf gizee uffanni namni biraa akka iskiriinshatii irraa godhatuuf jalaan immoo uffata nama gizee argisiisu daarektili uffata kana qaama kiyyattiin aansu jechuudha yookaan kallattiin uffata biraa jalaa qaba. Akkasitti hubadhaa. Shaarbiin rakkoo miti. Uffanni garuu qaamatti namaan kan nama tokko namni tokko ordarii godhate jedhisnee kana ofirratti hin uffannu jechuu barbaadeeti. Halluu isaa isinitti agarsiisuuf yoo nama ni bareeda. Baay'ee bareeda kun. Kana fakkaata hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaadhaa. Wanni dagadhe shurraabillee qabdii dagadhe mataa qullaa maaltu addaas as keessaa jedhe akka qaama kiyya mul'isaadha shaarbiin as keessaa. Shaarbii ofirraa fuudhee dhadhee deebi'e hordoftoota kiyyaa inni biraa shurraabii kana maashaallah tabaarakallah kunoo maashaallah hedduu laafaadha kunoo kiisii qabaa qulfii qabaa baay'ee namatti tola. Shurraabiin qarshii 6,000 jira. Kan qarshii giddu galeessa qarshii 2,500 irraa kaasee jechuudha. 3,000 3,500 4,500 haga 6,000 ni jira jechuudha. Shurraabiin dhaabbataa miti akkaataa humna keessaniitti kanneen illee fudhachuu dandeettanii 3,500 akkuma isin jedhan uffata isaatti garaagarummaa qaba. Kan qarshii 2,500 irraa kaasee ni jira jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Amma shurraabii kana 3,500 biteen. Garuu mootu akkanuma ta'ee diqqoo si diqqishu carqiin garaagarummaa qabu 2,500 3,000 jiraatu danda'a. Kanarra immoo diqqoo fooyyaheetiin jedhee carqoonni isaa fooyyaheetiin jedhee laafaa ta'uu danda'a. Akkuma dhufaatii isaatiitti jechuudha. Akkasii hubadhaa. Shurraabiin kun 3,500 jechuun kan 3,500 gadi hin jiru kan 3,500 gadi olii hin jiru jechuudha. Yaamsanii olillee jira sanii gadillee jira. Akkasitti addaan baafadhaa kun jiddu galeessaanii bareeda jechuudha. 2,500 sanii caala kanatu bareedaadha. Kana olitti immoo humna qabaatan qarshii 6,000 bitatu dandeettanii qabattuu qabaa. Egaa viidiyoon kee kanarraa kanumaan xumurameetii jira. Hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah warabbi jedhe olitti dachaana. Dangastuun keessanuu bakka jirtanitti fayyaa keessa tura. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabaja.
egaa like share subscribe gochuun akka hin dagatamne maal kana qofaree yaada keessan barreessa. Maal isin jechuu barbaadeyyuu waa isin jechuu barbaade garuu dagadhee jira waan san amma yaadadha hojjedhe viidiyoo natti dheerata gisee yaadadhe viidiyoo itti aanuun qabadhee isin dhufu hangistuun dhiyeessanu bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa turuu namoonni meeshaalee mana keessaa hin dhiisettanii na gaafattan hin dhiisne nama bitatu gaappi godhe jechuudha. Namni haala tokko itti mijatu dhabuu danda'a. Namni gaafatu ni jira garuu meeshaa xiqqoo na dabbaree viidiyoo godhaa hin jiru. Akka duraa sanitti meeshaa mana keessaa guutuu namni bitatu xiqqoosi qilleensi gaarii miti natti fakkaate. Maallaqni illee ni hir'ata jedhanii ijoolleen baay'ee saniif malee ani meeshaa fichisiisuuf hin daganee waan barbaadan irraa hodhanii godhachuu dandeettanii isin fichisiisa. Akkasitti hubadha lakkoofsa kiyya asirra isin kaa jedha gadi maraan dagadha. Hundumaafuu argattan karaa WhatsApp lakkoofsa kiyya YouTube kiyya jala seessee ilaala. Achi karaa WhatsApp ni dubbisaan isin jaa yoo isin dheeradha dhiifama. Warri shiitaaf shaarbii barbaadan gatii muraasaan isinii kenna. Already shiitaaf shaarbii xiqqootu na harkatti hafe. Kanaaf kottatanii narraa fudhaa. Shiitaaf shaarbii kana firee 10 irraa bittan hixaana yookaan shaarbii tokko isinii eebbise jedhee sana nurra dubbadhee jira. 10 gadoo ta'e kaa hin jiru. 10 yoo ta'e garuu 10 fi sanii ol. 11 ta'uu danda'a, 10 ta'uu danda'a. 10 olii fi 10 yoo irraa bitattan eebba hixaana koddaan jirtu san yookaan immoo shaarbii tanaan isinitti agarsiisan isinii eebbisaa jechuudha. Namoonni shiitaaf shaarbii na biraa qabdan piliis narraa fudhaa isin kadhee kanama 3 moo meeqaatu na bira jira piliis narraa fudhadhaa. Meeshaa tokko osoo galuu keessan hin mirkaneessin hin ajajatina. Yoo ajajattan immoo ofii feetanii ajajattan waan ta'eef guyyaa waliin jenne san irra hin dabarsina. Kanama 3 qaata 6-4 caalaa yeroo jenne san irra dabarin na bira jira jechuudha. Kanaaf piliis hin cinqinaa bakka hin qabu narraa fudhaa yoo wallee sadiifama. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti oolmaa keerii yookaan halkan keerii isiniif haa ta'u meetira fuuldura dadhabaa waan ta'eef sa'aatiin inni gabbuu hin beeku. Kana nammallee irra deebiidhaan nagaa hannaa bulaa. Baay'ee.